Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaha ashamar kafuune ilmaan Oromoo baga naga jiraattan isiniin jedha. Akkuma beekamu hadhaa waa tokko waa lama isinii qabadhee dhiyaadheera. Tokkoffaanii bilbilli keessan akka tasaa osoo daladdan bishaan keessa yoo isin jalaa bu'ee furmaanni hatattamaa isin godhuu qabdan maali ka jedhu. Innis aappii tokkotu jira, isa gabbuufattanii akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Inni lammataan ammoo pileestoriin keenna dhiifama. Istooriin keenya ka feesbuukaa suuraa adda addaa viidiyoo sa'aatii 24 qofaaf tursiisa. Achi booda ni bada. Eessatti kuufama ka jedhu bakka isaa isinitti agarsiisa jechaadha. Hanga xumuraatti na faana turaa isiniin jedha. Inni jalqabaa aappii isiniin jedhu kana pileestoorii keessaa gadi buufnee isinitti agarsiisa. Pileestoriin asirra isa tuqnaa asitti barreessina jechaadha. Clear wave jenna. Clear wave WVE sarchi goona. Isa kana duraan gadi buusee jira. Isin ammoo install jettuan open jedhee seenaa isinitti agarsiisa. Open isa kana jechaadha. Yoo bishaan keessa isin jalaa bu'e jechaadha, bakka kana dhuftanii akkana gadi dhooftanii ni iyyaa. Sagaleen isaa of keessaa akka jenereetaraa yookiin akka wanti keessaa hargufa jecha wanta sana uf goggoosan fakkaata. Akkaataan isaa itti sagalee kenna. Sagalee isaa sun ammoo akka bishaan sun keessaa dhabama ta'u godha jechaadha. Sagaleen isaa haga 100tti lakkaaya. Haga 100 guututti obsaan eddan jechaadha. Isin anamma xiqqoo isinitti agarsiisa. Ammoo sagaleen bilbilaa qulqullaa'ullee akkamitti cheekii goonaa waliin turra. Ammaaf as tuttan jecha bakka kana dhuftanii dhooftan jecha bakka kana gadi. Sagalee kennaa obsaan nu eegaa. هل تريد أن يبدو هاتف أندرويد الخاص بك مثل آيفون؟ بيسدد وربا nama jeeqaa nama isinirraa dhaabe haga 100 ganni lakkaa'utti ni eeddu jechaadha. Isin haga 100 lakkaa'utti ni eeddanii jecha. Bilbilli qulqullaa'e mun qulqulloofne ammoo akkamitti beekna isa jedhuuf as dhuftan jecha. As dhuftan kun bakka kana. Bakka tan dhuftanii tuttanii bilbilli sagalee gaarii kennamoo gaariin kennu ka jedhu tuqee isinitti agarsiisa. Start jettanii bakka tan dhuftanii. Qulqullaa'ee jira jechaadha. Bifa kanaan fayyadamtanii bilbila keessan balaaraa dhooguu dandeettanii jechaadha. Duuba deebina. Kunuunsa warroonni chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan kun shaasheetuu bidha. Shaasheetuu like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Waa hedduu jala argattu shaasheetuu isa kana. Gaaffilee afaan Oromoo jira. Akkamitti namni eeyyama malee feesbuuka nama akka hin seenu ofirraa ittisuu dandeenya. Waa baay'ee jira jecha jala. Gasseentanii hojjetta waa hedduu argattu. Gaaffilee adda addaati jira. Aappii adda addaati jira. Haga humna kiyyaatitti wanta beekurraa isin barsiisuudhaaf qophiidha. Waan beeku, waan dhagaye, waan argeerraa jechuudha. Kana fakkaata. Inni itti aanu ammoo feesbuuka jechaadha. Feesbuuka keenya keessatti istoorii fakkeenyaaf istoorii feesbuuka keenya keessa kana istooriin isa kanaas bakka kunoo yoo istoorii tettuun argitanii bakka tana bakka waa adda addaati irra kaattu suuraan sa'aatii 24 qofaaf irra tura. Achi booda ni bada. Asii bakka tanaa ni bada. Eessa dhaqa inni ka jedhu bakka takka walii qabama. Bakki sun eessa akka ta'e waliin laallaa jechuudha. Nu faana tura. Eessa dhaqnaa bakka tana dhufnee dhoofna. Sarara 3 kana dhufnee dhoofna. Sarara 3 sana dhoofna. Eegasanii gadi dhufna. Sitiin gidne piraayiveetii kana dhufna jecha. Achi booda sitingii kana bira dhoofna ammas. achi booda
ol harkifna, ammas ol harkifna, ammas ol harkifna. Your information ka jedhu kana jalatti activity log ka jedhu kana dhoofna jecha activity log isa jedhu kana dhoofna jecha isa yoo dhoofne maaltu nuu baya filannoo lama nuu baasitti archive in the recycling bin jedha archive kanarra dhoofna jecha archive ka jedhu kanarra dhoofna. Isarra yoo dhoofne bifa kanaan nuu ba'a jecha suuraan adda addaa. Suuraan kunis ati gad dhooftee ol baasta kanaan siin bahu gad dhooftee ol baafta jechaadha. Isa suuraa kana ilaaluuf fakkeenyaaf as dhufta bakka tuqaa sadii kana dhoofta achi booda view jedhaan view tana bakka tana dhoofta. Suuraa ati asiin dura poostii goote sii ba'a jecha kunoo isa kana story jechaadha. Waa hedduu asirraa argatta. Barbaadde fuuldura al takka fuuldura deebitee illee kunniin suuraa adda addaati ka asiin dura poostii godhee fakkeenyaaf kana isaas tuqxa biyyuu kana dhoofta laal isa kana jecha yookiin al takka fuuldura deebitee karaa biraatiin ni jira al takka fuulduratti deebita as dhufta jecha fakkeenyaaf isa kana bira dhufta bakka tana dhufta jecha bakka tana tutta yoo tutte bakka tana fakkeenyaaf footoo in the video ka jedhu as dhoofta waan asiin dura poostii goote waan hedduu as keessa argatta jechaadha. Akkanas sii dhufa jechaadha. Kun amma akkanas sii ba'a. Inni amma footoo asiin duraan poostii godhee waan garagaraati akkanatti ba'a jechaadha. Bifa kanaan wanta kana gad dhooftee ilaaluu barbaadde sarara tana tuqxa achi booda view ka jedhu kana tuqxa jecha view akkana namaa ba'a jechaadha. Bifa kanaan laaltanii fayyadamuu dandeessanii isiniin jedha. Aamshee achiifi kana tuqxaniitiin wantoota istoorii irra kaawwattan bifa kana as jala argattu jechaadha. Guyyaa fi sa'aa fi bara wajjin sii kaa tartiibaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana ustuun ilaalle biyyoo kana tuqna akkatti ba'a jecha ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Hanga yeroo biraa waan biraa qabadhe isinii dhiyaadhutti nagaa fi fayyaadhaan naa turaa isiniin jedha.